dhufanii yookaan amantaa keessan asirratti arrabsu baay'ee isaan silas waldaan hin beektu waldaan illee isaan hin beeku waliin beekan amma koo kan Protestaantii dhuguma si jedha dhuguma siin jedha namante sama nu baattus nama beekamaa jechuudha raajii jabaa tokkotu shaadaa qabachuu barbaadeera naan jedhe namni kun ijoollee tarii rakkateeti immoo maal ta'e ta'een jalaa useen jira beekaan callise dhuguma immoo gaafa teessee ilaaltu ijoolleen olaanee kanarraa amantaa Protestaantiin hordofa kiristaana hordofa jettu kiristaanummaa ariitee balleessaarti sun dhugaa siin jedhan maqaa balleessitee ariitee balleessaarti maali beektaa waldaan kiristaanaa lafatti qabee eegganuu hin qabu lafatti qabee bushuu hin qabu durbarii yeroo tiiktookii iimoo fi minaminiin hin jirree abbootiin amantaa iyyuu warroota isaan jala jiran seeraaf sirnaan akkaataatiin ittiin bulmaataan maal bar ijoollummaatti kaasnee keessatti guddanne bar waldaa kiristaanaa cherchii keessatti qeensa guddifannee koo bar qeensatti dubartoota ijoollee dubaraa qalamee godhatanii dhufan yeroo itti faarfannaatti dhiyaatanii arra faarfatu taanaan yeroo itti arra miillaacidhaan qalama sana ofirraatti haqanii balleessanii itti waltajjiitti ba'anii faarfatan yoo balleessuu dhaban immoo dhiisanii galantu jira. Arra lafatti akka hin qabanii bakki isaanii hin beekamu isheen tokko Dubaa jirti isheen tokko Beerut jirti isheen tokko Finfinnee isheen tokko Hawaasaa isheen tokko Itoophiyaa isheen tokko Keeniyaa isheen tokko inni tokko achi bubbu'anii achi taa'anii akkuma nama amantii kana nyaatee fixee baay'ee kana uumamaa hamma mul'ataatti finiisti godhee yeroo meeqa keessa baheetti amantaa gadi cabsaa oolu arrabsaa oolu. Amma dhufanii fakkeenyaaf jalatti amma muut ani hundi isaanii yoo malee kan arrabsuu dhibeera malee muut ga'aniiru waan ta'eef dhuguma fakkeenyaaf amma akka amantaa musliimaatti namni nabii rabbii kabajamaa sallallahu alaihi wasallam nabii Muhammadiin gaafa arrabse akka amantaan islaamaatti yookaan musliimaatti tasuma qoosaan beekani beektaa amantii isaaniiti waan ta'eef. Tasuma qoosaan hin jiru. Elaa. Akkasuma fakkeenyaaf ati samma amantii kootti gaafa boon jaalladhatteeti ana fakkeenyaaf dhufanii gaafa na jalatti barreessanii arran torbee lama wayii ta'eera argaa amantaa kana dhufe. Akka waan morma kuna kutanii yookaan akka waan xiyyiita wayii na rukkutanii na dhaga'amu. Tasuma dhugaasiin jedhan gaafa sana amantaa kun ela dhufe kan jechuudha. Elaa. Atis immoo fakkeenya maali utuman illee dhagaadhaa badee sagada ta'e akkuma kanaanatti dhagaa beekta maaliifi kanaaf maal siin jechuu bara dhageettii qabdu baqa walitti dhuftanii atamma namoota hedduu duukaa ol beekta yoo dandeessan ijoollee ollaanii kanaa tasgabbeessuu yaala. Anaaf ani miti ani bar dhimma qabu ani silas ani alhamdulillah rabbiin koo amantaa kabajamaa naa kenneera amantaa dhimma maqaa kee balleessine yooti miidhamte si duukaa kan miidhamu yooti boolla lixxe sitti birmatee boolla si duukaa kan lixu yooti cabde sitti birmatee si duukaa kan cabu yoota gabuu bultate sitti birmatee si duukaa gabuu kan bulu dhuguma amantaa jaallatamaa argadheera ofirratti hin argimmoo suma dhugaasiin jedha. Nyaata dhiyeeffattee barabbaa nyaata sirraa kaffalu hin beektu ati. Kanaaf maal siin jechuu barbaadee beektu walumaa galatti ammatti dhageettii qabda namoota gurguddoo paasteroota gurguddoo namoota gurguddoo duukaa dhageettii qabda. Yoo dandeesse dhuguman siin jedha haala tiktookii kanarra jiru haala onlaayinii kanarra jiru maaliif beektaa isuma dhugaa siin jedhaan kaleessa keessaa baheen dhufe waan ta'eef amantaa sana hin xiqqeessu nan jaalladha. Keessaa bahee dhadhee amantaa sana hin xiqqeessu. Garuu har'a miti sammuu isaa qaroomeedha. Hin dubbisaa, hin hubataa, isaa galaa waan hundumaayyuu bira ga'uu danda'a. Salphaatti bira ga'uu danda'a dhabnoo hundumtu. Maaliif? GPT amma fuutee GPT irratti search gootee barreessite waan tokko kamtu dhugaaf kamtu sobaatu gaafatte. Isuma dhugaasiin jedha wallaahi ati mataa keetti qaanofta. GPT keessaa qoy siin bilbilaa keessaa ina somnaa qoy. Innaa waan baay'ee jira kanaaf dhaloonni immoo gaafa kan argaa deemu. Kanaaf dhageettii qabda waan ta'eef yoo dandeesse keessumaa namoota arrabni isaanii akka hin taane bakka
maqaa namaa suura namaa gombisan irraa sirbaa oolan akka kiristaanummaatti bakka kun dhorkaa akka ta'e nan beekan maaliif keessa ture waan ta'eef bakka yoo dandeessa warroota akkasii kana ulfina akka kennan amantaa keessan kanaaf ulfinni akka kennamu goosaan dhugaatiin jedhasan kabaja waan ta'eef jechuudha. Eebbifamee somti Innaa kana walumaa galatti waan biraa waan hin jedhu hin qabu. Tinantillee wal gorsaa rakkoon qabu. Ani garuu ani beeku wanti natti dhaga'amu waan ni beekta. Yoo ture yoo bulesi ture bula malee. Viidiyoo kana Welcome Bibi, welcome, stay, welcome. viidiyoo kana rekkirra godhachuu dandeessu. Ture bula malee haa turu haa bulu bara ala qabu guyyaa ala qabu malee abdi waan deebitu natti fakkaata. Waa hubatte ani hin beeku. Murteetti murteessaa jiru ergaa sitti maan jiru ani. Animo. Animo. Yeah. Namummaa keessi kabaja, namummaa koo naa kabaji. Sii galaniti. Amantii pheenxee kootti hin bu'ini, amantii musliimummaa keetti hin bu'u. Daangaa amantii kootti hin darbi, daangaa amantaa keetti hin darbu. Maaliif waa si fayyadnaa waa hubannaa nuu deemte. Dirqama immoo akka sammuun koo amanetti amane siin jedhu. Dhiifama naa godha warra gubbaalee jirtan. Nama arrabsine, nama itti lollee, nama jecha hin taane jenneeni deebisuu hin dandeenyu. Fedhii isaa eegnaa fi gaafa fedhii isaa eegnee inni gaafa nuti arrabsuu dhiifnu gaafa nuti eegaa fakkeenyaaf amma amoon eentummaa irra gara musliimaa ta'e. Eentummaa nama wangeela keenya keessa abaarrabsiiti nama deeme deebisi kan jedhu jiru. Injiru arrabsi kan jedhu jiru. Ijoolleen keenya ijoollee deeman hin arrabsina. Arrabsinee miti kan deeffan. Adeemu fedhii isaa gaafi. Eenyumtuu adeemu abi barbaade adeemu. Gaafa deeme innumtuu gaafa isin jettee ilaaltu hundumtuu in deebi'a adda baafata. Arrabsinee miti nama kan deebinu hubadha. Dhugaa waaqayyooti. Arrabsinee miti. Kanaaf eesiifaa isa bara jettan dhugaa. Ani Amo mati menjir, amo ko ega deemte garuu iccitii waldaa kiristaanaa akka abdii sana gingishatti maaltu bishaan qemoo gingishatti maaltu maal godhiyaa sana akka abdii raggaa sana. Sanyii, sorry, excuse me my brother. Maara beektaa dhiifama bakka min jirretti nama antanii jechuun natti hin tolu waan ta'eef. Nama tolu natti tolaan otoo fidee gashite isa faana danaa sa'a rakkoo isaan qabu. Ana isa gaafadhu. Ani si kabaja beekta durumaa kaasee waan si kabajuufanii. Viidiyoo irraa hojjedhe fanaa sa'ani viidiyoo lama sadii irraa. Anuma irratti hojjeta sa'aatii guyyaa guutuu. Jiru hundumtuu musliima ta'ee ani Yesuus hin ganeessa iyyuu hin deemu kun ejjennoo kooti. Nattaa dukkanaa usii naaf haa eegus. Innis amantii kun naaf akka kabaju amantii isaa nan kabajaa fi mirga koo naaf akka kabaju mirga isaa nan kabajaa fi adaraa amoo kanan jiban. Kanan si gorfadha. Keessa baatee nu keessa baatetta deemtetta ishoo baga deemte fedhii keeti mirga keeti garuu amantaa musliimaa malee amantaan kamiyyuu jannatatti sin gashu maaliif sin godhu jettanii viidiyoo hojjettanii nutti gadi hin lakkisina. Gooddanyaa keessa nurraa gorsi. Asumaan jaartummaa si ergadha. Ishee kana bichaan barbaada. Amantii kootti buna amantaa keessatti bu'u. Namummaa keessi kabaja. Abshir, amma yeroo baay'ee akkamitti amantaan beektaa? Namni waan barbaadee tamanuu mirga isaati. Anamoonni naaf jennaan baay'isee waan mana koo keessa jirutti baay'ee waan sanatti yoon sagade mirga kiyya. Jinni waamee jinni itti yoon amalee iyyuu mirga kiyya. Waanti kanatti sagadinas. Akkas mirga kooti. Wanti fakkeenyaaf amooni waan barbaadetti sagade garuu amoon waan barbaadetti erga sagade fakkeenyaaf amantaa koo kana ibsachuu dubbatachuun mirga kiyyadha. Mirgan qaba. Otoon amantaa namaatti hin bu'in, otoon amantaa namaan tuqin seera isaatiin sirna isaatiin
akkaataa isaatiin dambii ittiin bulmaata amantaa kiyya sanaatiin amantaa koo dubbatachuu beeskifachuudhaaf mirga guutuun qaba. Fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee akkamittiin beektaa akka namni miira keessa kan qabu amma warruma dhufanii miisejii baratti barreessan kanatu miira keessa si galcha beektaa yeroo baay'ee. Dhiistee yerooti biraa deebitu dhufanii yookaan amantaa keessan asirratti arrabsu